السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني هرتفتوني يا بجرات تنسين جتشا ولوليسي أكو متفوت جرا أكسو مدامين أكو ما جولي تجرتي كم تلقى كم تدرى لين ديكون فاتا جرا mucayyoota kaleessa maduu ta'anii miidiyaa tiktookaa gara feesbuukaa kanaan dirritti goonee ijjine isiifne alhamdulillah amma hin jirtiin duunee hin jiraan hin duunee narraa gadi bu'aa jettee garee markaata keessatti dubbattee jirti mucayyoon suni. Oromoon teenya tuni beektanii waacaaf yoo qabatte argufti malee addaa waan tokko addaan baafachuutti hin jiru namni wal burjaajessee jira. والله يعني أنا كريفة أكا وي نقول مالي في سلا ما تقدر أفاجرا قرنا يدوتي أنا سين مدامي قلت أسين مالي يعني يا أمتي يور وقاد بني ويا أرافي وقاول كيس ماكينة كمير أمون لين مجرا غيرو الرجال كمان نجار رفيق أوتو ميت أمي جدي أسرع بوست تقولني osoo waan tokko addaan hin baafatin osoo duutee isiin agar isiin dhaqaba itti du'aayin haa godhatte malee iddoo eegattee sagalee gadi hin dhiibne akkamitti duutee ebaluun duutee ani markaata keessatti garee gurguddaa kan keessa ta'anii nama nafsi hin jiru nama lubbuu hin jiru fotoo sii maxxansanii akkam warri sii maal ta'ume obboleeyyan sii maal ta'ume firri sii maal ta'ume haa maxxansanii duuteedha har'a immoo galteedha akkamitti namni waan tokko addaan hin baafatin mee amma fakkeenyaaf mucayyoon tun hamma bilbila irraa fudhattee si ajjeesa naan jetteetti akkamitti taramni bilbila si ajjeesa dhaamadhu jettee dhaamadhu namaan jettu hin jirti yaa ummata maal taatan akka nama qalbii namaa cabsitan akkasitti hammaama keessa dhaabadhee bilbila irraa fudhattee ajjeesuuf deemaa jirti jaarsiyatti illee himee du'aayi naa godhaa du'aayi narra dhaabadhaa amma tanallee boroo duuti ani fidan akkamitti tamme amma jarana maal taatan uguma rabbi nu sodaanne amma sila biyyi qiyaama gadi bu'aa jira zabana dhumaa santu dhiyaate jennee dhugaa rabbi anu akka yetti garuu qalbiin tiyam tasisiisana taate yoo jagana garana yoo deemtu duute asiin madaabiin qalti asiin na qalti asiin hammaama keessa na dhaqqabaa u'uu na dhaqqabaa du'aa na dhaqqabaa na bira dhaabadhaa abbaa manaa jettillee naga dhaamadhee yoo jiraadhe yoo du'e jaana tana kadhaa kama nagaa galgalaan qorsoo fi qicattee roosa araba ququcattee lukkuu ququcattee ciiftee poosti gooti jechuudha sagalee. Nu ammoo dhugaa seenee macureen argamaa jirti. Kanaaf yaa ummata kijibni faayidaan qabu qalbii lol cabsuun faayidaan qabu amatii ta'u kan irratti arabni illee laalti. Arabni illee hin beetti laalti maan nun jetti mijarrumaanu nutti soofti yeroo maqaa arabaan illee hin balleessina. Dhugaa rabbii sanii bara. waan tokko daddaan hin baafate kan poosti waa namni ka keessan been hiriyaa isiitiyan fidan duuteyan na dhaqqabaa jettee yoo xiqqoo yoo nama natti waamtee balbala cufte akkamitti beetti mislaan namittiin takka aramni takka aarte waan aartu san of hin beetu sirriidha bilbila irraa fudhattee dhaamadhu nama aadaa fidattee natti cufattee balbalaa maal qootee aadaa fiddiree si takka ta'uun si qalteen yoo barbaade si takka ta'uun si qalte maalidha kun kijibni kana gochuudha. miidhamuun hin jiraame tumamuun ima jira hima nama tumte dhabni aati maaf hin jiru laakiin ka gorraasaa kana kan nu gorraatee kamaan nu goote ani kan odeessan kana dhugaa natti fakkaatu arabni nama gorraatu hin jirtu tumuu ima tumte dhabni hin beektu huu ima tumte tarii laakiin ammoo ka oduma nagaan ciisanii nagaan bishaan ofii dhuganii nagaan qixxaa fi garaa geeffatanii na ajjeesaa jirtanii sagalee qabanii gadhiisanii walirra oofanii garee kana miidiyaa kana girgireessanii fi maal olii yaaddanii ka araba nagaan teettullee maa dammassitaniidha gaafin kee maa dammasitan araba qara nagaan teettullee nama dhiba ka oromoo kun wallaahi nama dhibaa ka warra oromoo kun jechuun nama dhiba suwaddaan hin bafatin nama nafsee hin jiru du'e jedhanii ammoota akka illee ammaa mana cufanii abbaa mana keetti illee naga dhaabadhee maali sila bakka onnoo deemtanii bakka jiyaada deemtanii maa namni jiyaada yoo deemu takkaan du'a takkaan jiraadhee shaadaa qabatee deema isin maal taatasa takkatti mukuloo du'a jettee himtu malee fayyee lakki nagaa jira jettee himtu hin jirtu sammaan nagaan teette kuloo taa'ifii warabdu jechuudha. Rakkachuu nama jiraati aadi arab namatti iyyiti seerumu jiraati iyyuu nama jiraati yoo iyyiti waa isin ajjeeftu. arabni adma yoo namatti loltuun iyyiti rakku waan kuloon fakkeenya nama watara jiru waamaa jirtu wayitii nama iyyiti bakka amala isaaniitti. Kanaaf jettanii hojjeesti jettanii ijoollee amma nam tokko tokko ka aaddisii dhufaa dhufan xixiqqoo reefu ji'a tokkoof haala mafaa hin bararraatti ollaa ijoollee akkanaaf waan akkana kan oolatti hin bararraatti wayitii illee naqaltii wayitii illee kas nagooti wayyaa rabbi jettee hin bararraatti namni wal qalbii walii cabsuu shaggaamiti wallaahi qalbii waliin cabsinaa nagaan diragadha woo isin hin taane nagaan bira gadi baagala kanuma
wanni guyyuu kun amma torbaan guutummaa labboo asiin qalte asiin qalte asiin baafte asiin qalte asiin baafte asiin qalte asiin baafte miidiyaa sii ta'u kanaan oluma naman seessu waa maduu isaa kana kun oo maduu isaa qalte madaamiin qalte hammaama keessa jira abbaa manaa keetti naga dhaamadhe ijoolleetii amaana fireendiikii amaana maamaatii amaana godinyantii amaana kun maali diraamaa moo maayinni moo nugo mana kana sin qaqqalaa jirti dhabni way gara keenya kana garuu maaf hin dhufne hoo duuti maali hirribaa biyya walii immoo maal jette Oromoon duunillee walumaan duuna maal gara keenya kana maan dhufne hoo inde ummanni fuudhuudhaaf jedhee kana taa'aramu dhuguma sila wanti akkanaa jira ijoolle bir nama garrama ani bara kana garrame bichaani kagisee nama na fidattee jette la nama natti fidattee balbala cufattee na ajjeesuuf deemaa jirti nagatti akkas jettee arabni himadhu dhaamadhu namaan jetti moo laata sila maalinni kana garrame bakka isin kaayyoo mana baataniif dalagadhaa jedhisa bilbila keessa lafa kaayaa ofirraa dalagadhaa amma kanatti ijoollee nama nagaan qataa dalagatullee hin bararraasitin jechuun amma sodaatte uumama xiqqoo arabni gite amma ijoollee naga horraate jetti sodaatte wallaahi ijoollee sirriitti amala soodii hin beekne hin sodaatan kan agaree miidhatti tokko seenanii wayitiilee maaliif addisii waan ta'aniif hin sodaatan kakanuu keessa garrammaa yoo ta'e malee ijoollee nama dhufan kun wal shukuleessitan jettuudha amma qalbii wal cabsaa jirtan jechuudha. Kanaaf yoo miidhamtan sirriidha miidhama keessa haqa baasaa himadhaa malee amma warra nagaan teettanii kana waan agartan poosti gootan kuni rabbiillee isin dhiisu qalbii namaan cabsinallee ufittillee hin farrisina farrisuu shaggaa miti. Miidhatti nagaan kunoo du'aayi naa godha aadi arabni gisee daa'imti isaanii miidhamti sitti ka'uu waan jiraati loluun iyyuun jaraa akiida hin du'e kalaasi jaraata keessatti naa salaata du'aayi naa godha du'e jettee hin dhaabne nama jiyaada deemaa royiitii maala akkamitti beekte du'iisasii maalitti beektan bilbila kaasuu dhabdi masalan fakkeenya bilbila irraa fuutee arabni kaasuu dhabnaan duutee ajjeeftee reeffasii awwaalaa hin galchinaa birra olii goora namni nafsa hin jiru baala duutee si hin beekin bilbila kaasuu dhabnaan duute beekan bakka nagaan kun mettiin dhufte hadha ani hin jiraan hin duunee warra keessa qalbii cabsitanii obboleeyyan keellee fira keellee maaloo narraa gadi bu'aa maaloo jettee ijaarta kudha gubbaa kanam kijibni namarraan tolu kanaaf waan tokko addaan baafattan qabatamaa yoo agartanii suuraa nama sanii agartanii takkee arabnu ajjeeftee sanirra ergitee nana waan takka sirra fidnaa shaggaa miti maqaalee wal balleessuu taate kun akkanatti illee deebitee ammoo qalbii wal cabsuudha. Kanaafuu waan tokko dooddaan hin baafatin poostiin godhinaa waan takka jechuudha akkasuma walii yaaduu qabdallaa amma ijoollee hedduutu bararraaqa wallaahi hin bararraatti ijoollee nama dhuftu uuma seetii kaa hin bararraaxxe naan hin bararraaxxe woota isaa arabni kun fiinuu iyyiitti akka waan maraattee waan jaarra sagalee tolfaatti nagurra uumisiin hafuutti bakka kanuma kuluu wantummaa wal shokoleessee wal yaas jechuudha. Kanaaf akka nasiyaa obbolummaa tokkotti waan agartan poostillee godhinaa akkasuma maqaa baallee balleessuuf faayidaa isiniin qabu waan ta'eef jal'isaa dalagadha arabni dalaguu fi malee waan namarraa gootu akka illee hin qabdu garuu gisee arabni wal loltan gisee arabni aartii afur buutan illee dhaabatinaa illee jawaabinaa kanuma jabaadhaa dalagadha nagaan gara biyya keessanii namni ammoo yoo obsee waa tokko ragaa jechuudha obsa barbaachisa wanni martuu waan tokko yoo namatti ulfaate ba'aa tokko baattee deemtee ofirraa lafaan geette jechuudha. Harreen ba'aa baattee deemtee ilmoo dabarfattii jedhe. Kuusan baattanii ba'aa kana ofirraa lafaan gahuu heettan gaaf tokko gaafa rabbiin jedhee kanaafuu obsa nama barbaachisa wanti martuu yoo obsa qabaatan bakka yaada isaa hin deebiin gaanii of hin cinqinallee hin dhiphatinallee waan miidiyaa irraa agartanii qalbiin teessanillee wallaahi isin hin cabne jechuudha ijoolleen cinaan. Namni tokko waan diraamaaf dalagu diraamaa tokko yoo laalte dhugaasi fakkaatee qalbiitti caba jechuudha. Amma manni cinaan diraamaa dalagaara wallaahi diraamaa. Cinaan miidhamullee cinaan diraamaa dalagaa. Mara amantii tokko kan ol seenaa wallaahi boo'icha.